kabajamtoota daawwattoota miidiyaa wiirtuu bakka jirtan maratti nagaan keenya isin haa qaqqabu. Amma oduuwwan isaa kanaaf qopheeffanneen isinitti hima. Isinitti himuun kan isin faana turu ani Odaa Abtaamuuti. Haga xumuraatti nu hordofaa. Ministeerri hojii fi ogummaa Itiyoo Telekoom waliin dhimmoota waliin hojjechuuf isaan dandeessisu irratti mari'achuun himameera. Ministeerri hojii fi ogummaa Mufaarat Kaamil hojii gaggeessituu Itiyoo Telekoom Aadde Firiyoot Taamiruu waliin dhimmoota waliin hojjechuuf dandeessisu irratti mari'achuun ibsameera. Marii isaanii ogummaa fi misooma teekinooloojii, carraa hojii uumuu akkasumas dhimmoota nageenya ogummaa irratti tattaaffii waloo taasifamu cinatti dhimmoota dubartootaa fi dargaggootaa fayyadamoo taasisan irratti mari'achuun himamee jira. Keessattuu sirna gabaa hojii Itoophiyaa qabeenya biyyaalessaa waan ta'eef nageenyi isaa kan eegamee fi dhaqqabama akka ta'uuf waliin hojjechuuf waliigaltee irra geenyeera jechuun Aadde Mufaarat Kaamil ibsa karaa miidiyaa hawaasummaa isaanii qoodaniiru. Akkasumas hojii gaggeessituun olaantuu Itiyoo Telekoom Aadde Firiyoot Taamiruu fi hooggansi isaanii Itiyoo Telekoom hojii biyya alaa mijeessuuf waan barbaachisu hunda akka hojjetu nuuf mirkaneessaniiru jedhaniiru. Hojii gaggeessituu olaantuu fi hooggansi isaanii galma ga'insa kaayyoo biyyaalessaa keenyaaf tattaaffii waloo fi hojii garee hubachuun kutannoo guutuu qabaniif galateeffataniiru. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Itoophiyaan yaa'ii dursitoota turizimii Ingilaand Loondonitti gaggeeffamaa jiru irratti hirmaataa jiraachuun himameera. Yaa'ii kana irratti dursitoonni turizimii addunyaa fi ministeeronni turizimii biyyoota kanneenii hirmaataa jiraachuun himameera. Jilli ministeera turizimii Ambaasaadar Naasisee Caaliin durfamus Itoophiyaa bakka bu'uun hirmaachaa akka jiru odeeffannoon ministeera turizimii irraa argame ni mul'isa. Yaa'ichi qindoomina dhaabbata turizimii addunyaa fi dhaabbata daldala imala addunyaa yookaan World Travel Marketiin qophaa'uun ibsameera. Meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 300 fi miliyoona 43 tilmaamamu to'atamuun himameera. Koomishiniin Gumurukaa onkololeessa 16 hanga 22 bara 2016tti hordoffii taasiseen meeshaaleen kontiroobaandii gara biyyaatti seenaa turan birrii miliyoona 200 fi miliyoona 23 tilmaaman to'atamuu beeksise. Meeshaalee gara biyya alaatti ba'aa turan birrii miliyoona 100 fi miliyoona 20 fi 200 tilmaamamanis akkuma kana to'atamaniiru jedha. Walumaa galatti meeshaaleen kontiroobaandii birrii miliyoona 300 fi miliyoona 43 tilmaamaman dameelee gumurukaa garaagaraatti to'atamuun eerameera. Meeshaaleen kontiroobaandii to'ataman kanneenis uffata, bobaa, meeshaalee elektirooniksii, buna, qorichoota, konkolaataa, meeshaalee miidhaginaa, meeshaalee waraanaa, zayita nyaataa fi maallaqni biyya alaa keessatti akka argamanis ibsameera. Odeeffannoon koomishinii gumurukaa irraa argame akka ibsutti namoonni meeshaalee kontiroobaandii kanneen deddeebisaa turan 9 to'annoo seeraa jala jiraachuun himameera. Faanaa Biroodkaastingii Korporeetiitu gabaase. Yuunivarsiitiin Finfinnee fi Faawundeeshiniin Turkii Maariif tumsaa fi qindoomina qaban tarsiimoo isaa babal'isuu fi cimsuuf waliigaltee mallatteessuun himameera. Kunis Yuunivarsiitiin Finfinnee seenaa isaa keessatti yeroo gara boqonnaa haaraatti ce'u qindoominaa fi tumsa tarsiimaawaa isaa babal'isuu fi cimsuuf kan gargaarudhas jedhameera. Gama akaadaamii, misoomaa fi biizinesiin sochiiwwan jiran tumsitoota isaa waliin bifa haaraan cimsuun isaa Itoophiyaatti isa jalqabaa kan ta'e ofiin of bulchuu yuunivarsiitii mootummaa caalaatti kan jajjabeessudhas jedhameera. Yuunivarsiitichi guutummaa guutuutti ofiin of bulchuuf hojii hojjechaa jiru dhugoomsuuf hojii hojjechaa jiru keessaa tumsa tarsiimaawaa uumuun isa tokko ta'uun eerameera. Haaluma kanaan bu'aaf kan hin doomnee fi damee barnootaa irratti kan hojjetu Faawundeeshiniin Turkii Maariif waliin waliigaltee waliin hojjechuu fi tumsa mallatteesseera jedhameera. Waliigaltichis pirezidaantii eeggataa Yuunivarsiitii Finfinnee Dr. Saamu'eel Kifilee fi itti gaafatama Faawundeeshinii Turkii Maariif Profeesar Dr. Birul Haqul mallatteessuu odeeffannoon Yuunivarsiitii Finfinnee irraa argame ni mul'isa. Tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Qabxiin qormaata barattoota kutaa 12ffaa naannoo Tigraayitti akka lakkoofsa Itoophiyaatti bara 2015 qoraman ifoomeera. Barattoota qoraman keessaa 66 qabxii 9 harka 50 fi isaa ol galmeessuu isaanii biiroon barnoota naannichaa ibseera. Ministeera barnootaa Itoophiyaa bu'aa qormaataa kana ilaalchisee hanga ammaatti ibsa baase kan hin qabne yoo ta'u, hoogganaan biiroo barnoota bulchiinsa yeroo Tigraay Dr. Kiroos Giwush barattoonni kun haala homtuu hin jirre keessa ta'anii qoramuun qabxii gaarii galmeessuun nu gammachiiseera jechuun ibsaniiru. Qabxii addatti qormaata naannoo Tigraayitti kennameen galmaa'ee ibsan dhuguma dubbachuuf anuu amma tokko kan hin eegeen ol jechuun dubbataniiru. Mana barnoota addaa Qalamiinoo jedhamutti kan baratan Musee Kidaanee fi Kindiyyee Araayaa qabxii akka biyyaatti olaanaa jedhamu kanneen galmeessan ta'uun himamee jira. Musee Kidaanee qabxii 700 irraa 657 kan deebise yoo ta'u, Kindiyyee Araayaan ammoo 655 deebisuu BBC'n hoogganaa biiroo barnoota bulchiinsa yeroo Tigraay Dr. Kiroos irraa odeeffannoo argateen gaba
gabaaseera. Barataan qabxii olaanaa galmeesse kun Musee Kidaanee yeroo qoramaa turanitti Tigraayitti namoonni miseensota maatii isaanii waraana irratti jalaa du'an itti himamaa waan tureef dhuguma dubbachuuf qabxii kana nan fida jedhee hin yaadne jechuun dubbateera. Haa ta'u malee qormaata irratti xiyyeeffachuun qaba jedhee waanan itti seeneef waanan yaade galmaan ga'eeras jedheera. Barattoota kutaa 12ffaa yuunivarsiitota 4 keessatti guyyoota 67f barsiisota ga'umsa qabaniin qophii xiinsammuu fi qormaata gochaa turuun isaanii bu'aa qormaata argameef ga'ee ba'uu akka danda'es Dr. Kiroos himaniiru. Akkaataa waliigaltee Piriitooriyaatiin bulchiinsi yeroo erga hundaa'e booda manneen barnootaa deeggarsa amma tokko akka argatan taasifamus himaniiru. Haa ta'u malee bakka kitaabni ga'anii fi barsiisaan ga'an hin jirretti amileenis ta'ee barnootaan qopheessuun rakkisaa akka tures dubbataniiru. Waxabajjii 22 bara 2015 irraa eegalee barattoonni kun yuunivarsiitota Tigraay keessa jiran 4 keessatti deeggarsa amilee fi barnootaa akka argataniif barsiisota jiru jedhaman 240 isaan wajjin yuunivarsiitii seensisnee barattoota kana wajjin guyyoota 67f barattoota qormaataaf qopheessuu isaanii Dr. Kiroos himaniiru. Dabalataanis akka biiroo barnootaattis dhiibbaa qormaataa irraa hir'isuuf moodeela qopheessinee qorreerraa jedhaniiru. Dr. Kiroos qophiin isaan taasisan naannoo biraa ni caala yookaan isaa gadi jennee wal bira qabuu dhiisuun bu'aa argame gaarii akka ta'e ibsaniiru. BBCtu gabaase. Daawwattoota keenya oduun isaa kanaaf qopheeffannee kana fakkaata. Qophiilee miidiyaa wiirtuu afaan biroo waliin oolmaa gaarii qabaadhaa.